Jugaru ta'ullee waan jettee jirti ayyaana gaarii sinii haa ta'u. Asigaa kana singee dambanyoota ijoollee teenyaa ijoollee tiyyallee intala tiyyallee innillee ilma kiyyaa. kabajamtoota hordoftoota didaatiyo akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagayaa galata rabbi baga ayyaana Faasigaatiin isiniin geessiniin jedha ayyaanni akkamitti darbee nu biratti maal fakkaata kan jedhu arra isinitti agarsiisuun barbaada nu waliin ta'aa isiniin jedha mee akkam jirtanii isinii baay'ee isin yaadeera an mana maazariitan jira amma dirasi jechuudha kara manaan gallee didaan immoo maazarii biratti innis maazarii isaa biratti dabarsee ayyaana barana gaafuma gochuun dandeenyu addaan baaneera garuullee achi deebi'ee dhufee ana waliinis kabajaa jira ayyaanni bareeda baay'ee bareeda jedhee yaada nu waliin ta'a waan hundi qophaa'eera waxiin daaqollee akkuma duraanii san ayibinillee waan hundi didaan illee ayyaana fakkaatee dhufeera ayyaana arra baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee natti toleera mee didaa wajjin viidiyoo isinii hojjenna. Hello. Wajjin yoo taanu bareedna malee kophaa kee yoo taate haasoftu sirraan bareedu dhugaa siin jedha. Eenyu jedhee am dhugaa dubbachuudha. Hello akkam jirtan firoota didaatii jirtanii jirra waaqaf galannaa gayu. Egaa har'a beetisabii taaleen waliin jechuudha. Daqiiqaa kurnan takka isiniif riikardii gochuudhaaf qophee qophoofnee jirra jechuudha. Anyways baga ayyaana Faasigaatiin isiniin jedha egaa baadiyyaa deemee viidiyoo riikardii godhee isin ergee jira baay'ee isin hunduu ilaalaa isin jedha baga ayyaana Faasigaatiin isiniin ga'e taalem baga waliin nu ga'e dhugaa dubbachuudhaaf baranas baay'ee bareedaadha annatti tolee jira waan tokko illee natti hin irranne jechuun maaziriin akka waan tokko natti hin irranne gootee hojjette mee ilaaltan isinillee waliin laallaa waliin nyaannaa dhugnaa bashannannaa kara manaa yaagaluu kam agarra kabajamtoota hordoftoota didaatiyo akkam jirtanii nagaa keessanii nu nagayaa mee arra ayyaana Faasigaatiif dhufneerra baga isiniin geemi addaan babbanneerra ashama akkam jirtan firoota didaatiyo fayyaa jirtanii waaqaf galannaa ga'u baga ayyaana Faasigaatiin isiniin ga'e ayyaanni Faasigaa kan jaalalaa kan guddinaa isiniif haa ta'u isiniin jedha إذا دبيتو بقى سنينجي تيمزيجس بقى سنينجي نفروتك يا إذا كبجمتو سنينيا ayyaana Faasigaa barana akkuma jettan mana faamilii kiyyattan dabarsaa jira inni immoo maalinni
akkuma beektan karaa manaan gallee torban angalaa torban faasikaa jechuudha torban har'a angalaa guyyaa isaanii immoo viidiyoo biraatiin walitti dhufna amma sanitti ayyaanni akkamitti darbaa jiran biratti kan jedhu diidan waraabaa tureyyuu kinoo arra babbareennee kana fakkaannee maazariin illee dhufteerti isheellee dhiyeecheera ayyaana waliin kabajnee waxii waan hunda hojjennee isheenillee daabboo hojjettee waan hunda hojjettee kinoo kabajaa jirra mee kara maazarii siin deebisaa baga ayyaana faasikaa kanaan singee dambanyoota ijoollee teenyaa ijoollee tiyyallee intala tiyyallee innillee ilma kiyyaa abbaa warraan intala tiyyaate baga faasikaa kanaan singee ana bira jirti deecheetoo amma dugdisaa jabaatu daa'imtillee yaa jabaatuuf jedhetoo ayyaana kanallee of birattis immoo seera Oromoo keenyaanii dhiiga malee hin galtu ilmoon duraa ilma dhiiraa deechee dhiiga malee hin galtu jaanii karaa seera keenyaatiin isaafuu amma torban nan galcha karaa mana ishee abbaa warra ishee biras ilmoo isaaniillee waliin ta'anii akka guddifatanii amma baga ayyaana kanaanillee walumaan nun ga'ee kabajoota diidaa fi taalamtiyu. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu ayyaanni har'a akka ajaa'ibaatti dabarsaa jirra kabajnaa jirra ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa jirra wanti hunduu farsoon illee kilo jira farsoon maazariidha nammeedhe anillee kilo jira akkuma argaa jirtan farsoon illee qophaa'ee jira aybiin illee qophaa'ee jira kitifoon illee qophaa'ee jira waxii Indaaqqoolleen qophaa'ee jira. Wanti dhabaman jiru difoo daabboon illee jira. Difoo daabboon qophaa'ee jira. Wanti dhabaman jiru egaa ayyaana yoo jedhame wanti kun argamuu qaba. Ispeeshaalii faasikaa ayyaana Phaagmee yoo jedhame wanti kun maxii handaaqqoo foon wanti jedhamu kun argamuu qaba kun dirqama waan ta'eef. Isinilleen kan addunyaarra jirtan kan biyya alaa kan Itoophiyaa keessa jirtan baga ayyaana faasikaatiin irra deebi'ee isiniin ga'ee isin jedha warreen diidaa tuubii fi itaalim hordoftan isin hunduu yeroo mara jechuudha jaalala guddaa isinii qabna baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajnan jedha irra deebi'ee baga ayyaana faasikaatiin isiniin ga'ee minaan dhiyaateera yaa nyaannu waliin nyaanna egaa irra deebi'ee baga isiniin ga'ee baga waliin ga'ee salaamiyee maadheechaa irtii mana zooraa irtiin beeku maal akka ta'e hin beeku silaa hin beektanii baay'ee qaanofti wambariisan fiditee as taa'e minaan nyaannaa amma waliin nyaannaa soomni baga nagaan nuni kamee sooma nagaa sooma fayyaa waan ta'eef baay'ee gammadeen jira. Egaa salaam dhufteerti mee nagaa jedhee. በአማርኛ በከፈልሻል እንኳን አደረሳችሁ ለፋሲካ በዓል ፋሲካ በዓል የሰላም የፍቅር የጤና ያድርግላችሁ ለኛም ለሁላችንም ያድርግልን እንግዲህ አይና ፋርነትሽ በጣም ሲበዛ በስቷልና አንገሽግሾናል አይደል መቼ ነው የሚገለጠው መቼ ነው አይነ ጥላሽ የሚገለጠው ለታ ካሜራ ፊት ስትቀርብ በጣም ነው የምትፈራው ባይሶዳቲ ማለከቴን ቤክኑ ሜ ካሜራ ከነሶዳቻ ያርቲ ጋሩ ተውሌኑ አከበር ካሜራ ዱባ ዱበቹዳ ባቲ ዱበቲ ይብዳ በከካደ መብረቂ ዱጋንስ እንጀዳሶ anyways ayyaana kana famame minaan yaannu saamwelin achi boda so ayye maazariin illee bakka hojii waan qabduuf nyaatte in hojjenna video jechuudha akkas wayyu ayye ani yanchi egaa akkuma beekamu hordoftoota keenya akkuma isiniin jedhe duratti baadiyyaan deemee viidiyoo isinii gadhiisatan jira viidiyoo san namoota biraatiif sheerii godhaa gammachuu keenya hundaa namni biraa akka ilaalu akka dhaga'u sheerii godhaa ofirra ciistanii nyaatina isinii galee so viidiyoo sheerii godhaa isin jedha subscribe laayikii godhaa itaalim torbanarraa hin dhufti yoo rabbii daa'ima keenya torbanarraa isinitti agarsiisna yoo rabbii jedhee
Isa kana kara mana isheetti hin galti yeroo san jechuudha viidiyoo ajaa'ibaa isin eeggan hunduu jechuudha. Aybillee jira kottaa nyaadhaa aybi isiniin jenna. Qarasuu qabaa isa kan madaalatu. Osoo qarasdee bareedaatti fakkaata. Egaa hordoftoota keenya kottaa hordoftoota keenya haa nyaannu isiniin jedha. Waay. Dhufee koi. Eessi dhufee. Eessi. Malamai. Sorry. Biya. Salam. Nyaadhaa qabuun sagaarii. Qabuun jikkaarra. Maata jirtaa jira. Taphata. Kottaa nyaannu daa'imni keenya jalaan akkatti jira. Sagalee dhageechisaa jira. Maakoo baay'ee keessa nyaatan jechaa jira. Baafaattisuun. Nyaannu Bakka. Yes. Isinilleen kottaa'ii firoota keenyaa kottaa nyaadha isiniin jedheera nan kumatinaayi. Dura nan busha isaan jedhee sanna bira jiran. Kottaa waliin nyaannaa jenneerraa ayyaanni kun ayyaana bareedaati. Barana kophaa akkuma beektan mana kiyyaatti gizeen qopheechuun beektan yeroo hundaa akkanumatti haala bareedaadhaan qopheecha garuu ammallee akkuma maazariin immoo akkasumatti qopheechitee baay'ee bareedaadha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gammadeera. Haalli ayyaanatti kabajee baay'ee dasnameedha. Faasikaan kan barana baay'ee bareeda ture. Isa kana hordoftoota keenya egaa moobaayiliin duubatte jechuudha nyaannee booda isinitti deebisna horaa bulaa'ee. Nagaan nu ta'a. Nagaan na jedha. Irra deebi'ee dhufnee jirra egaa akkuma argitan sagantaan keenya har'a akkanuma fakkaata ture iyyuu dubbii isinitti hin baasnu jirra. Sagantaan keenya akkuma argitan isa kana fakkaata waliin nyaanni dhugneerra maazariin illee baay'ee dubbachuu hin dandeechuu garuu ta'ullee waan jettee jirti ayyaana gaarii isinii haa ta'u waggaa waggaadhaan nu haa ga'u torbanarraa immoo mana keenyatti walagarraa mana keenyan nan gala torbanarraa yeroo sa'aatii kanatti mana kiyyan jira jedhee nan yaada mee guyyaa torban nu haa jedhu nagaan nu ta'a baay'ee isiniin jaaladha. Ciao nagaan naa jedhaayi. Ciao.